እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬም በደስታ ይመጣሉ ብለን ስንጠብቅ ነገ ዛሬ ነገም ወዳ ጭቅጭቅ ነው፣ በጭቅጭቅ ነው ሁልጊዜ የሚመጡ። ዛሬ እነ ጨረቆች መጥተዋል። እንኳን መጣችሁ፣ ግን እንኳን መጣችሁ። እውነት እንደዚህ አንድ ላይ ሆናችሁ ጭቅጭቅ ስትሉ ደስ ይላል። እንኳን አልጠፉም፣ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ለማንኛውም ቀጥሎ ደግሞ ብሩኬ ዛሬ በረድ ብሎ መጥቷል። በእውነት ጥሩ ነው። እንደዚህ ትንሽ ሀይሚ አልበረደችም እስካሁኑ። ለምንድን ነው ዳኒ ቤት እርሺ ያለ እሱ? ብሩኬም እንደዚህ ያለ ሀይሜን ጠይቀዋል። ሀይሜ ደግሞ እንኳን ሄድኩኝ ያንቴ ጋ አለኝ ሁሉም ነገር ጨርሼ ነው ዳኒ ጋ የወርኩኝ ያለች ነው። ሀይሜ እንደዚህ አይደለም። ተይ ተረጋጊ ሀይሜ እንደዚህ አይደለም እኮ እያሳለፋችሁ ሁሉ ነገር አታዩም እንዴ? ትዝ አይላችሁ? ስለዚህ ማይሆነ ነገር ቃሎች፣ ማስጠላ ቃሎች እንደዚህ ጓጓ አትበሉ። ተረጋጉ። ሁለታችሁ ተረጋጋችሁ ችግራችሁን ልትፈቱ ደስ የሚለኝ ሰው ሁሉም ሰው ደስ ይላል እንጂ እንደመጣችሁ ቁጥር ስትዩ ያስጠላል። ደግሞ ተሳዳቦቹ ብሩክ ምን ይላል? እውነቱ ነው። ሀይሜና ብሩክ ሲጣሉ ተሳዳቢው አንዱ ተከፋፍሏል ማለት ብሩክ ደጋፍ ሀይሜ ደጋፍ እንደዚህ ነው። ምን ይላል ዛሬ? ምን ብሩኬ ምንም ቢሆን ምንም እኔና ሀይሜ በፊት ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። እሷ ስትሰድቡ፣ እሷ ስትቆሸሹ እኔ መስማትም ማየትም አልፈልግም ያለ ነው። ሰምታችኋል? ተሳዳቦች ሲሙ እንግዲህ ሂዱና እነሱን ቪዲዮ እዩ ካልሰማችሁ ማለት ነው። ለተሳዳቢው መልእክት አስቀምጧል ብሩኬ ዛሬ። ስለዚህ እነሱ ማል መቼም ግን ይጠጣሉ እንጂ ዛሬም እንዳየኝ ወላሂ ብሩኬ በጣም ተረጋግጦ ቀስ ብሎ ነው የመጣ። ትንሽ ሀይሜ ነው አልበረደችም እንጂ ደስ ይላል። ግን ለማንኛውም ኢንሻአላህ ይጣረቃሉ። ጊዜ ወስዳል እንጂ ይጣረቃሉ። እነሱ አንድ ላይ ይሆናሉ። ተመልሶ እንደ ድሮ ይመልሳሉ አላህ ካለ። ግን ለተሳዳቦቹ ትቁጥቡ። እነሱ ታርቆ አንድ ላይ ሲሆኑ ሲመጡ ደግሞ እናንተ በዛ ጊዜ ቪዲያችሁ እኮ ሁሉ ሰው ያየን። ቱክቱክም በሆኑ ዩቱብም ቱክቱክም ብዙ ሰው ነው ምን እንዳወራችሁ ምን እንዳላችሁ ሰው ያያል፣ ይመለከታል እኮ ሰው። ስለዚህ ብትቆጥቡ። ተሳዳቦች ጥሩ ነው። የማያገባችሁ ውስጥ አትግቡ። ከቻላችሁ ሁለቱም እንደዚህ ያደርግ ማን ጥፋትና አንቺ ጥፋን በሚዘን ሆኑ። በሁለቱም ማል ሚዘን ይሻላል። አንዱን ዝቅ፣ አንዱ ደግሞ አንዱን ከፍ፣ አንዱን ዝቅ። ይሄ እናንተም ሰው ይታዘባል በኋላ ቪዲያችሁ ሲያይ። እንደዚህ ላለው እንግዲህ አኩማ አርገተኔ ጋቡር ኬፊ ሃይሜኒ ሀረሌ አኩማ ወልጨቀጨቀኒት ስለ ጊዜ ሁንዳ ቡለኒ መካኒ ጭቅጭቂ ማን ኡፍ ጆሌ ኩለምን ከናፉ ማለጂ መነዳኒ ደጤ ጀዴ ጅራ በገነቄ ጀቴ ከና ቦደ አኒብሼን ኢላሽሰት ወንተ ጀቴፍ ስራ ጉዳይ ፊጤን ኢሰ ብረ ዴሚ ጀቴ ዴቢሽን ዴብስቱዩ ባኤ nama gaddisiisa. Burkeen har'ammoo qabbanaahee maragaa jedheen ufee jira. Maalis ta'u aniif isheen gaariis uumas waliin dabarsinee jirra. Waggaa tokko geenyerra.
isheenis immoo miliyoona 2 galteetti baga gammaddee jedhee yuutuubii isheerra dhufee jechuudha. Baga gammaddee gammachuudha silaa kana galuu isheetti gammachuudha. Baga asumarraan illee baga galtee jedhee jira. Ani rakkina ishee waan tokko akka namni ishee tuqus akka namni ishee arrabsus hin barbaadu. Duraanii iddoo tokkotti ija tokkotti hundumtuu bakka tokkotti nu jaallatu nu kabaju ture. Amma immoo gimmaashiin gara Haimee gimmaashiin gara kootii. Kun immoo hin barbaachisu. Ani kamaalis ta'e ani isheen waan baay'ee waliin dabarsinee jirra wanta ta'eef akka isheen xiqqaattu akka namni ishee xiqqeessu akka namni ishee arrabsus hin barbaadu jedhee jira. Warri maal isinitti fakkaate yoo burukeetti ka'anii haadha burukee miskiina manatti ga'u mataatti gadi gargashanii ishee arrabsu jechuudha. Miskiina waan tokko hin beekne. Yoo kanaachi immoo warri gara burukee immoo Haimee bichaa gargashuu haadha Haimee bira hin geenye gin warra Haimeetuyyuu haadha burukee miskiina waan tokko hin beekne manatti gahaa jechuudha. Fuudhanii mataa gadi galgashanii arrabsu. Kanaafuu maalis ta'e akka isheen xiqqaattu akka isheen nama gadi taatu hin barbaadu. Waan gaarii waliin dabarsaa turre hin taatee fi kifuu ishees rakkina ishees waan tokkos arguu hin barbaadu ani jedhee jira. Hin jaallata garaa isaa muluu hin jaallata. Wanti isheen illee hin jaallatti waan daaniin itti agarsiise jedhee footooshooppii itti agarsiise sanatu garaa keessa teessee qulfii taatee banamuu diddinatti fakkaata. Ammallee garuu har'a akka nagaa buusutti dhufeera. Qabbanaa'ima sirriitti dhufee Haimeetu xinnoo ho'eerrammoo jechuudha. Ho'a sana keessa otoo waliin galiin ammallee wal biraa kutanii deemanii jechuudha otoo waliin galiini. Silaansaa natti gilxii godhiiti natti waan na dhoskitu qabdu waa tokko na dhoskiini jedhee jira. Kan naqeef immoo asirraa fixadheen hin beekta kan naqeefis si kasasa jedhee jennaan anaaf dhiisi isaa ani ofiif hin xinnaanne ani of gaa isa gara kootiin ana of gaa jedhe. Burukeen immoo daaniin waan inni barbaadu dhugaatti Haimee harkatti gashachuu bichaadha malee waa biraa miti. Waan tokko dubbatamu Haimiyyee siif jedheenidha. Waan tokko ta'u Haimiyyee siif jedheenidha jedha yeroo hundaa. Otoo immoo akka isheen mana sana anuu gizee mana sanatti na yeeddee jiru wallaalee aareerasii na yeerasii garuu immoo qabbanaa'ee manii ragaa jedheen dhufee har'aa. Garuu saatii sanatti aaree gubadheeraa jedhe garuu immoo qabbanaa'ee man dhufee har'aa. Ragaama jedheen dhufee ishee gaafachuu dhufeera. Jedhee isheen immoo isheerraa hooggantee dhufte moo ishee fittee dhufte moo maaliif bilbiltee na waamta hin teessuu gadi jettee deebisteefi jechuudha. Kanaafiyyuu maaltu si gashee naan jetteetta waan hojjetteedha waan ati hojjette asintu fidee duraan situ fidee jetti. Isan dhiistuu ni darbeera pirankiin hojjedhe fuuldura kaameraatti malee waa tokko hin hojjenne jedhee isheen ammallee sanuma achuma jirti jechuudha. Achirraa qayyaramuu hin dandeenye achirraas yaadde jijjiiruu hin dandeenye. Burukeen illee ammallee wanti deebii maaliif akkas naa deebistaa deebiin taane jecha hin taane maaf natti darbattaadha ani ni aaru. Ammallee walii hin gallee otoo walii hin galiin akka kana har'allee gargar ba'anii addaan deemanii jiru. Maaltu isaan barbaachisaa amma sa'aatii kanatti akkuma mala walitti gootanii deebistanii akka isaan jidduu kiftatiin tokko hin uumamne gootanii malee godhanii malee jechuudha gooddanyoonni amma kunis dhufee tuubii matti waraabee deema kunis waraabbatee deema amma yoona kana gara amma isaan torbee sadiif deemu tokkos fajja'anii jechuudha. Nam tokko walitti isaan qabuu hin dandeenye amma kanaa jechuudha. Gariin pirinkii hojjetu hojiidha haa hojjetanii jiru. Pirinkii anu wallaahi gizee tokko dhugaa rabbii na dhibaa. Ila dhugaan keessanii mul'ata yeroo hundan dubbadhan viidiyoo waraabuu irratti dhugaa rabbii yeroo hundan namni miidiyaa ta'ee dhugaa yoo qabaattellee dhugaan keessiif hin mul'atu. Kun akka kanaatti pirinkii jedhu maal pirinkiin akka kana haqilii ofirraa buusanii of xiqqeessanii maaliif booddu kanaaf birrii alhamdulillah namni isaan daawwata daqiiqaa tokko keessatti nama xurii hin qabnetu isaan daawwata wallaahi alazim alhamdulillah namni baay'ee isaan jaallata namni isaan daawwata isaan rikeerdi daqiiqaa tokko viidiyoo tokko rikeerdii tokko cabsu bara. Birrii fedhanii takkas ta'u yoo ta'e jechuu kooti jecha birriif jechuudha.
Kanaafuu kana pireenkii warri jedhanii pireenkii jedhu pireenkii miti wanti pireenkii bireen geessine kun waan pireenkii miti waan dhugaati kun jechuudha. Kanaafi waan akka kana sin kadhee gadi kufee gadi jedhee qirtaa si gaafadhee dhiifama naa godhi siin jedhu si fuudhee guddaa sana geessisee sintu didee waan kanarraan geessisee gara reebbitiitti dhufee malee otoo ati na dhageessee jiraatte waan kanarra hin buunu. Bakka kanas hin geenyu jedhee jira Burukeen dhugumadha. Otoo Haayimeen handaaniin jedhu dhiistee sa'aatii sanatti taragaaggootee maqabbanooftee waan Burukeen jedhe sanarraa fudhattee dhiifama gooteessitee dubbiin silaa gara reebbitiitti hin deemu dhugumadha. Inni ishee keessa xaqqamamee viidiyoo waan hin taane sobee Burukee gadi hin baasu amma kana maaliif oske yoo dhugumaan ta'e gadi baasii jedhe Burukeen na agarsiisi jedhe mana diresii deeme. Mana diresii deemnaa soo agarsiisuu dide bakkeettis waamee na agarsiisi jedhee gaafa reebus immoo agarsiisuu dide maa inni viidiyichi akkas okkate kun namni yoo dhugaa qabaate malee otoo dhugaan qabaanne mana diresiin deemu ofitti amanummaa qabaate Burukeen mana diresii deemu bakkeettillee otoo reeberatee caccabsee lafa kaayirate kana caalu hin rukunneeyyuu Burukeen hin rukunneeyyuu dhiise otoo rukutameerate akka kanaa miti daaneen dhugaa rabbi caccabsee lafa sakaa mee amma kaleessa suusii ofirraa dhorkuu dadhabe gizee Haayimee bira maal jedha gaafa Burukeen reebe Haayimee siif jedheen wanta si gabajuuf hin reeban harka koo olitti hin fudhanne kaleessa gizee suufii siin amma kanaas kaagoote asii fachi mangaaga wal dabarsitu kana suus maal jedhaa isinitti fakkaate daaniin wallaahi laasi an dubartiitti harka fudhadhu dubartiitti harka kanaaf na rukutti jedhe anoo kamii matee qabniis Haayimee siif jedhee jedha kan Haayimee wanta si jaalladhuuf Haayimee wanta si kabajuuf kaleessa immoo gizee suusiin akka kanaaf nyaasa wal dabarsitu nama ofirraallee akkas oorkachuu hin dandeenye dubartii ani dubartiin rukutu ani harka si rukutu jedheen harka ol sitti fudhadhu ani dubartii hin rukutu jedhaan isa kam dubartii hin rukunne harka ol fudhachuus wanta dubartiitti harka fudhachuun barbaanneef ani si dhiise gizee akka kanaa qodaa caccabsitee mangaaga saasa'u sana dhukkuba jedhee ashagate sana itti dabaltee fi kaleessa isheen asiif asii kan isiin asii zajaan jessitu ofirraa oorkuu hin dandeenye. Isa kamiyyuu dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu wallaahi laazim. Kanaafiyyuu bakka hundatti Haayimee jedha. Waan ani inni ka'eeruuf beektan akka Burukeen aaree waan guddaa keessa galee dubbii guddaa godhu barbaadeeti Haayimeetiin fayyadamaa jira jechuudha. Inni Haayimeetiin kanaaf fayyadama. Sinii galee ila Haayimee inni jedhu Burukee waan akka kana qoloxxomee gizee akkas Haayimee siif jedheen Haayimee siin jaalladha Haayimee siin kabaja wanni akkas jedhu kan maaltu taagamu refereendii isaa fi Burukeen hin aara miti. Burukee aarsuuf akka kanatti fayyadamaa jechuudha daanii. Burukee aarsuuf jedheeti akkas ta'uu jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee tokko nama aarsaa har'a qabbanaa'ee dhufee jira. Garuu immoo Haayimiyyeen egaa qabbanaanii jiranii ammallee irra jiru wanta ta'eef akkasii guyyaa tokko akkuma nama tokko gadiittee jecha isaa dhageessee bareedaa ture. Qanii tokko guyyaa tokko yaadadha abbaa ishee gaashiyyee Burukeen bira deemee isheen quban qabdu waamee gaafa sana waliin parakkii ishee irratti hojjetanii turanii gaashiyyee na gargaaraa bakka hin deemtu jecha isaan dhageessu jedhaati Haayimeetiin naasisaa jedhee itti himee ture kanaan dura beektanii jennaan gaashiyyeen illee natti dhaarti immoo garuutuma jedhanii eshi guyyaa tokkoof si rakka'a jedhanii buttaa jiraa gizee deemanii jiranidha. Waamee kottuu nama guddaa si eega nama akkamii jedhee walitti bilbila Burukee fiidee uftu abbaa isheeti jechuudha. Garuu yaadeera jettaa wal argachuu keessanitti baay'ee tokko gammadee jira jettee ani waa dhageenii dhufee jedhe gaasheen jennaan maal ni jettee gaafattee ati jecha isaa hin dhageessu taanaan waan inni siin jedhu hin dhageessu taanaan asuma taa'ii asii hin deemin Finfinnee hin deemtuu asuma teessa jedhee abbaan gaafa sana jechuudha. Jennaan maalii hin godheena hin ajajamtuuf yoo ta'e waan inni jedhu dhageessu ta'e hin deemtu warqeen harkaa qaban yoo harkaa qaban sibiila jedhan yoo hin qabanne sixoota rabbiin sii kenne kenna rabbi sii kenne kana yoo hin qabanne
gaafa si harkaa bahee sana gaabbitee deefuutu dhabdaa boosses maal jettee siin argitu takka si harkaan baanaanii jedhanii himanii jechuudha gaasheen tarankima keessa dalga qabanii itti himanii jechuudha jecha gaafa isaan jedhanii sinii fidee walitti sinii fiduu kooti as rukutee achi rukutee jechuu kooti maaliif anichi ga'ee jecha isaan gaafa sana jedhan abbaan ishee burukee kaanii ishee kaanii jechittii kana dhuguma jecha ammallee warqiin akka qaban sibiila yoo jecha isaa dhageenye yoo ittiin fayyadamne sumaafillee rakkina haniyyee qabadhu dhiisi jecha namaa dhiisi homaa miti gadi jechuun